Maaliif akkana jettee? Harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti sukku. Waan kana شوف ساليا تاجد الرجال سجمر كونكولاتا سنكوفات ورا باقي أنا جولك أمرفودين مارينا بهاتور إتشيتنا أبوه يو أبا جدي تاتي أورمون إمبتو بكا كونكولاتا كي أريك بتدي أبان جدي بوسطة because كوبا إسا كونكولاتا كمروان tapi takkan jika bakar. هيا Maaliif akkana jettee? Harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti sukku. Waan kana natti ergan amma natti erganii beek. Tonkoliin namaan danda'amu. No namattiin erkee bar namaanin jee harreen nuti duuba dhaabannee akkasitti itti sukkuumne sun tokko siin jee. Oh akkasi. Ayyee. Anyway ati karaa kamiinis haa dhufu booleenis babooleen babaalee bimta. Bichaa ati sadoqumaan bitamte makiinaan. Akka waan budaa nyaattee konkolaataan sun garaajii jirti amma kabiraatiin oofu jira. And then Alex jira. Baay'ee maal akka taate beektaa? Anamma akka qabsaa tokkotti Oromoon jaalattu jibbituu beekamtii naa kennellet na hordofu. Gurbattii sibiila sannaan jaa namni marti sii galee. Bakka annan qabe kanammoo gaaf tokko hin dhaqqabdan isinillee koottaa. Jabaadha abdiin kutina hojjadha. Sibiilummaa. Bakka kee kana ni geessa. Akkam jettisa bakka kiyya kana ni geessa jettee? Of course. Wallahi na rifachiista beektaa jechuun akka namni akkatti na rifachiisa. Nuti biyya abbaa keenya ati guyyaa 15 as taa'uu hin dandeessu. Guyyaa 15 Finfinnee walakkatti dalagaa dalaydee miti jiraachuu hin dandeessu. Yoo fiishii artistoota kana gisee farsaa dhiisanii gabbaan hin seeni. Sagalee Alex Injala dhaquu kana na rabba shakaa yoggaa guyyaa 15 achi taa'e. Gamaa gamana. Ani bakka ati jirtu kana ga'uu manna qaxaraa acitu laal xobbee acitu karaatti Nama jirta. Farshoo. Waan ati gisee farshoo namaa jettu na ajaa'ibda. Dhaggeeffadhu garaagarummaa keenyaan siima. Ati faarsee bulaan hin jettaa? Hin jenne faarsitanii buluun mirga keessa. Usii dhaggeeffadhu. No dhaggeeffadhu. Muutu birraa godhi. Nama dhaggeeffachuu bareeti. Sooressa jala deemnee nama waa qabu jala deemnee waan jiraannuuf asitti fakkaataa akkasitti hubatta. Kuni soba? Nama faarsinee waan jiraan lakkii. Qoy kaana dhaggeeffadhu. Eeshi. Ani yaada kee nan beeka, ani ilaalcha kee nan beeka, dhiphummaa sammuu keeti sammuun kee kan lukkuu akka hin geenye nan beeka afan siimaa jira barri ilaalcha keessa keessatti nan beekani. Eeshi. Waan namarraa qaffallee kadhannee naamni jiraannuuf asitti fakkaata. Fakkeenyaaf an akka kiyyattan sitti hima murti guutooni waa'ee isaa waa'ee mataa isaa ofii isaatii sitti himu nama bakka hin bu'anii. Ani biyya kana keessatti waa meeqaa wajjin wallaansoo godhanii of danda'anii haa qaffalus haa kadhadhus kara meeqaan. As keessatti ati amma namni garaa sii laafuu kan danda'u yoo ati amala qabaatte kan namni si gargaaru kan namni waa sitti darbatu iyyuu yoo ati amala qabaatte naamusa qabaatte yoo ati cimaa taate si galee akkasitti jiraachuu dadhabdeeti akka nuti itti jiraannu kanatti jiraachuu dadhabde nuti bar Dubaay atamma jirtu kana osoo dhaquu feene torbanitti yeroo lama yeroo sadii deddeebi'uu dandeenya bar. Mee koottaa. Wanta nu qabeetti. Ani yeroo meeqaaf hin deeme? Sillee abbaa si fide beeka kaan. Abbaa si fide. Si baraati abbaan qabeenyaa ati jettu kun abbaa qabeenyaa nama qabuu fi nama if duubaa qabuutu abbaa qabeenyaa dhiyaata. Ati bara abbaan qabeenyaa ati beektu hagisee itti qabbanaa'e qofa harka kisha kaatu bara waa baasuu osoo hin ta'in. Ani mataan kiyya abbaa qabeenyaati kana booda maal godha abbaa qabeenyaati irraa. Habiibi akkamitti akka abbaa qabeenyaa taate beeknaa bara shamarran meeqatu bo'aa jiru. Minuu neno. Dubaayin isinoo kan ta'een ijoollee namaa kana qarshii 400 osoo gurtee boloo gootu ilmaan namaa akkami gachiistee bulta qo'ee qabri. Eeshi amma na dhagaye Alex. Just daqiiqaa takka bicha na dhagaha. An daqiiqaa 10 sin nagaa. Eeshi akka waan nuti abbaa qabeenyaa faarsinee jiraannu tokkotti jedhe Alex. Osoma abbootiin qabeenyaa Oromoo jiraachuu baatanii Alex ta'uu kan kee namnumti si beeku hin jiraatu ture.
Qabeenyaatu TikTok banee fi Facebook banee fi anaa si deebisa. Ofii banatee ittiin ashqaabbataa fi jira faarsee bulaa abbootii qabeenya Alex. Qoy haa xumuru qoy haa xumuru xumuru. Eenyuuf hin jedhin qoy sitti ma. Tokko jedh. Alex Lammata immoo- yaantee gisee si deebi'a bro. Wallahi dhiifama illee naa godhi. Lammata. Hanqarri nama madaalu beeta. Sammuuniin nama madaala. Jechumti namnumti ati miidiyaa kanarraa waa hordoftee irraa gammaddu yoo jiraate Alex. Ayinaa maaliif? Haa xumuru qoy. Murti guutuu haa xumuru qoy xumuri mee xumuri. Galee. Lammaffaa ani ashqaabbatu ammaaliin jedhu minaamin no way. Sirritti ashqaabbatta qaxaaqqaxxee ashqaabbatta. Si galee. Kabira giseen atin ashqaabbanne hin tura. Yeroon hin jira. Si galee. Yeroo daa'ima baattee mataa keetti deemtu san Oromoon martuu gurbaan kun fakkeenya dargaggootaaf hojjetanii buluun haga humna ofii jiraachuun jedhan. Garuu raadde harree wajjin ooltu dhuufuu baratti murti guuta wajjin dhayxee agas. Nama 800 dhaga'inaa si hima. Barbaadii taatee Arshii 800 dammee inni iluu fi jimmarraa fe'ee fidaa jiru makiinaa wajji jalaa gubanii lola tureen jechuudha. Rat jee miskiinummaa isaatiin akka laffee fidu hangaa hiriyaa isaati waan hin beekuuf. Qarshii 10 Oromoon na gargaaraan jirii barate bakka san dhaabbattee laayifii dabarsitee wajjin oole kaadhaan eenyutu amanee birriitti erga murti guutuu mucaa kana. Laal agartee rakkina isaa dhiira jechuun barra hawaa gara qabachuu dandeessu albaati. Murti guutuu. Baay'ee anamma akka Oromootitti durriyyee akka siif Alex kana qabaachuun na boonsa garuu Oromoo keessa malee Habashatti asii achi muudii hin qabattan. Habashaan maal nu goote nagaan jiraatti Habashaan yoom takkaa nu suyitee beeti. Yoom takkaa waan nu jettee beeti. Habashaa wajji jiraanne nuti biyya takka keessa hojii jirra. Yaar. Habashaan mana dhuunfattee biyya guutuu ganda keenya guutuu amaaressitee diinummaa waliin hin qabnu akka kan keessatti yoo ta'elleedha. So waliin nageenya qabna. Dammoo Alex ofuma isaatii barcaa sii bitaa asliin jennaan osoo 50 si erge hagam waggaa tokko profaayilii si godhadeen Alex. Ofuma isaati. Eshi atam Kuni tapha hiriyaati bar kun haasawa. Just live irratti. Anatu sagatee ta'eere. Ati sagateellee macarrashaan jii aboo ilmoon yookiin kophee Durmaali 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 ati sagatummaa dhagaye. Ni as qaabbattaa. Faarsee bultaa. Minaamin jettee eenyuuf mee fakkeenyaaf. Nama Alex faarsee bulaa kiyya jedhee maallaqa naa ergee of na faarsisiisee walaa mootummaa kee walaa jinnii kee. Nama an faarsee bule. እንዴት ናችሁ? Sunimma icciitii hojiiti kan bahu Alexoo akkamitti baharee. ሰላም ናችሁ? Akkasitti immaa nama faarsitanii qaffaltayyoo ka himtan ta'e immaa sheemno. Inde TikTok immaa natti erga. maal sitti erge? Woy. ጌም ላይ Fuula kee ናችሁ? kana ilaalee ጌም ላይ ናችሁ ወይስ ምን እያ? ጌም ላይ Yaa Yes, ay Jawad. mallattoo wayii guutiraan jedhee itti guute. Baltazar. Indee nesh danaa nesh? አለው እግዚአብሔር
Yeah.